namoota hanga takka jechuun warra yuutubaroota yaman akka dhuunfaatitti isaan kana yaa'ii isaan jidduu jiru fi akkasuma rakkoon isaan jidduu jiru maal jettanii warri gartee baruuf deeramu jirtan namoota hedduu tokko jira waan san hanga isaan dhaabanitti yookaan immoo wanni kun harta takkatti hanga bahutti waan kana hanga irraa qofa qabnutti isiniif himuudhaaf qophiidha jedhee dalagee jechuudha waa hundaa'u bilbilaan taanaanis qaamaan bira dhaqee taanaanis waa hundaa'u miilli ufiinuu deebi'a mataan ammoo hajjirraa kaasee mataa ni beekaan hin dhayas tapha ajaa'ibaa tokkoon jechuudha tapha ajaa'ibaa tapha ibiddaan taphatan isinii galee bakka amma tapha bareedaadha kun anama tapha kanaa dhannaa ta'a hedduu naa taphne kanaa maaliif walii gabaabsu gaa'is ashama harka buune hordoftoota daawwattoota biyyaa akkam jirtan nagaa fayyaa qabdanii egaa bakkuma jirtanitti nageenya keenya isin bira haa ga'uu isiniin jechaa ammas viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra har'a viidiyoo maaliiti viidiyoon asii qabatee dhuftee hojii danda'e akkuma viidiyoo duraa irratti isin gadhiisee ture dhimmooma obboleeyyan keenyaa kan magaalaa kana keessa waliin jiraatan akkasuma akka nama takkaatitti yuutubaroota Oromoo jechuudha haaluma ta'u jechuun yuutubaroota Oromoo keessaa namoota hanga takka jechuun warra yuutubaroota yaman akka dhuunfaatitti isaan kana yaa'ii isaan jidduu jiru fi akkasuma rakkoon isaan jidduu jiru maal jettanii warri gartee baruuf deeramu jirtan namoota hedduu tokko jira waan san hanga isaan dhaabanitti yookaan immoo wanni kun harta takkatti hanga bahutti waan kana hanga irraa qofa qabnutti isiniif himuudhaaf qophiidha jedhee dalagee jechuudha waa hundaa'u bilbilaan taanaanis qaamaan bira dhaqee taanaanis waa hundaa'u takka takkaan jechuudha wanni kun hangam takka bakka dhugaadhaa waan jedhamu irratti viidiyoo takka takka gadhiisaa jira qoradhee jechuudha. Saniif egaa har'aan kana immoo tapha ajaa'ibaa tokkoon jechuudha tapha ajaa'ibaa tapha ibiddaan taphatan isinii galee bakka amma tapha bareedaadha kun anama tapha kanaa dhannaa ta'a hedduu naa taphne kanaa maaliif walii gabaabsuu takka walirraa gabaabsuu. yaa jama'atal khair taa rakkoon qabu isinirraa taa jedhee isinirraa ta'ee dadhabeemi isinis ammoo rasaas takka takka qofa isinii ga'a garuu ammoo namni yoo mataa dhoofte miilli ufiinuu deebi'a mataan ammoo hajjirraa kaasee mataa ni beekaan hin dhayas narraa gamteerti naaf gamteerti walumaa galaani kanaaf ammoo isinitti illee dheeressee hadhammoo hojjettoota hordoftoota kiyya oduu gammachuu isinii harka qaba yoo takka walumaa galaan oduu gammachuu harkaa isinii qaba jechuudha oduu gammachuun sun ammoo hajjii qabee hidha deebisuu deeme jechuudha. Maal jechuun hordoftoota daawwattoota kiyya akkuma viidiyoo irratti argitanii turtan Mustafaan Hadiyyaa Sayyid Ibis bidee sababaa jedhi bantaan Sayyid Dingada akka manguddootitti bar waan san yoo gartee walirra isaanii kun dhugumatee jenneetini anis hedduu takka wal beenaa walii dhiyaanaanii jechuun bakka ayaanii biyya keessa waliin jirra bira deemnee guyyaa san firaangii nu godhan jechuudha bakka araaramni nuti waa takka minaamin bas duraanuu akkanumatti uummati qoolota akka bakka akkuma gara bakka namuu akka fudhateetuma bakka minaamin maal jaanii tana hunda dhalumaatu nu godhee maal jaaniiti araaramni jaanii samboodaanii guyyaa takka booda sababa gartee Sayyidi Mustafaa wajji deemee achi galee maal jennaan shira biraatatu jira bakka yaanii Sayyid Umaanuu Mustafaa wajji maal jeeti kun asii kana ajandaa biraa nu uumee viidiyoo akkuma argitan viidiyoo biraatu dhuban jechuudha. Saniifuu wanti jechuu barbaadu ammaan tana Hadiyyaa wanta watu jiran ibiddaan jechuudha bakka gartee mataa keessa waldhaan akka gartee namuu yaanii bakka garteetti wal ajjeesuu isinii galee sababni wanni ibiddi guddaan kun maal irraa ka'ee sababuma dhalaati jechuudha. Dhiirsi takka namni bal'isee yaadu dubbii dhalaatiif jedhee saayibaan gonkumaa waliin dhabu isinii galee bas kana danda'a namni kun hundi akka tokkotti yaadu hedduu nama dhiba bakka hordoftoota daawwattoota wanti isin jechuu barbaadu. Abbaan fedhe nuti hanga takka jidduu seenne yaallee walitti araarsuuf illee jechuudha hanga takka yaalii goone tana booda sanga danda'amutti yoo kana jechuun ammaan tana bakka gartee lubbuu wal baasuudha jedhanii booda dirqama nu laalata waan ta'eef rakkoon isaanii jechuun osoo fi balaa takka osoo mudannee maqanfata waan ta'eef jidduu seennee ammallee akka manguddootti simnee manguddoon keenyeetiin dubbii isaanii tana yoo araaramuu jechuun kagartee gista kaaf jechuudha xumuraa seenneeti araarsinaanii kan danda'amu taanaan. Santawu waan ammoo yoo kan biraankii ajandaa nu godhu jiran ta'e waan akkanaa goonkuma waan akkanaatiin akka isinillee akkan diraramne mushuu warra waliin jiru son taane warri bakka fagoo jirtan hordoftoota hedduu tokko jira warri gartee yaanii isaan kana dinqisiifattan jechuun yaanii maaliif akka namta kaayetti normaal bakka miidiyaa gubbaa beeytan fedhan yaanii hojii waan barbaadan haa dalaganii sababa gartee Oromoo bakka nama kana waan afaan Oromootiin dalagu dinqisiifattan ta'uu danda'a.
namoonni kuni gaafa irra isaan bakka khaleessa akka bulayanii waliin nyaatu turanii har'a immoo dudda garaa walitti ta'anii akka diinaajitti giseen fi ibiddaa wal barbaadan hedduu takka akka daramuu jirtan naaf gala jechuudha yaani komantii keessan harka komantii waan isin barreessitan ajjala deemtanii sababa gartee yaani dubartiin takka takka baan hedduu bakka dubartii tanaaf garaa laafti hajjiin akkana dajjeessa inni caaltuu miskiin akkana godhu jira maal jettanii hedduu daramuu jirtan isin galee ha'iisi warri jira alaa fagoo sanii akkana daramuu jirtan nuti warri waliin jiru callisnee ilaaluutti hin jiru jechuudha waan kana hatta yoo danda'ame ol hin baasina miidiyaa irratti ol baasanii wanni gartee wal loloo keessanii fi wal dhaba maatii deessanii miidiyaa irratti nama abeertanii namoota hedduu tokko acannaqtaniif sirrii miti jenneetiin hanga takka gorsuu jiraan jechuudha lafatti araarsuuf yaalu jirra yoo kana araaraman ta'e araaramuu baanaan dhimma isaaniiti hanga takka namni namaaf obsaa ni haala lamarra takkara lamarra deebinee ni araarsinaan dadhabamnaan hin dhiisan akka barbaadanitti bakka sanboota dirree adii magaalaa keessaa waliin baaniituma osoo nama hin jeene hawaasa nama nagaan jiraatu osoo hin jeene osoo ollaan jeene dhiirtii walitti dhaabdatu osoo hin taane walirraa gabaabsuudha bakka karaa bareedaadha kanatti amma tapha bareedaan dhuftan ajandaa bareedaadha jechuudha isinii galee amma hadiyyaa walii bitu jiranii noo duuba wanti asirran nu beeksistaniif dirqama tun urjinaala tun akkasii tun akkanaa tun akkasii nuti isinii waliin ta'ee yaani isinii waliin dhoonnamoo nuuf ergu deemtanii walii kannaa maaltu nu galche nuti jechuun kana wanni as guba baasanii namaan darataniif hin jiru jechuudha waan fedhatee girtii miidiyaa gubbatti walitti hin dhaaddattu lafatti deema walirraa gabaabsaa barbaadan dhimma keessanii jechuudha akka namni takkaatitti immoo nama dhaga'u namni takka osoo fi nama walirraa ajjeeseehu nama waan nama araarsa nama waan nama jidduu fitaa yoo nama gartee yaanii kabajaa namaa beeku nama akkas nama gartee yaanii nama dhaga'u ta'ee akka manguddooti manguddoodhaan jechuudha manguddoo magaalaa kana keessa jirtu rakkoo isaanii tana ol baay'ee jechuun yoo kan dila kana hunda akka miidiyaa irraa kanatti bakka mashaakilee hedduu takka bakka namallee wanta godhu jirtu kanatti yoo kan dhugaa ta'u ta'e jidduu ilaallee walitti araarsinaan san ta'uu baannaan ammoo hin aaramnu yookaan ammoo walirraa gartee ni kafalanna yaada jaamu yoo qabaatan ta'e as gubba baasanii mun hin jeeqina bakka nuti wajjin as gubbaadha hordoftoota daawwattoonni isin edda waan akkanaa kana danda'a dhimma isaaniiti namni dhimma dhuunfaa fi miidiyaa irratti ol hin baasu hojiidhaaf jee isinii galee dhimma dhuunfaa isaaniiti wal dhaba isaanii as gubba baasanii kuni yookaan immoo dhiirummaa isaanii anaatu jabaadha ani baluu akkana godha sunis ana jaa miidiyaa irratti viidiyoo waraabaa ol baasuun kun ergaa takka hin qabu barumsa waa takka jechuun yaani waan bakka hojjuma bocola takka waan bu'aa takka hin qabne jechuudha kuni waan silaa normaal miidiyaa irratti bahuu hin qabne takka baratti deebisanii warri komantii naan jala deemtanii yaa ebaluu akkana ebaluu jeena ebaluu maarree keenya maa kaan akka gartee nama jabaa gootanii harka dhootanii fi kaan ammoo jechuun bakka waan akkana kanaa godhuun yaanii sirrii miti maaliif isaan hundinuu abbaan fedhe dhimma waan irra wal dhabee dhimma dhuunfaa irratti wal dhabuu danda'a dhimma dhuunfaa san irra wal dhabee taanaan nama itti dhiyaatu nama waliin jirutu isaan jidduu seenee araarsa isin karaa takka gortanii karaa namni tokko gortanii ebaluu baala jedha isa ajjeesaa maal attanii harka tumtanii fi gaafa inni dhaqee haslaa agartee yaanii inni ajjeesa jahuutu duuma ala isinii galee bas wanta namaa harka dhaheensa namaa laalteefaa waan biratti hin seennaa warri gartee hordoftoota daawwattoonni as jala deemtanii yookaan immoo viidiyoo isaanii jala deemtanii miskiina maaree minaamin waan akkana kanaa iddoo waan akkana kanaa kana hordoftan akkuma viidiyoo reefumtan gadhiisa irratti isin himee ture deemaa waan hordoftan yoo barbaadan yeroo deessan yeroo qabdan bashannanaan dabarsuu barbaadanii bakka sagantaalee laayifii garaagaraa hedduu jira warroota gartee waan barsiisaa dalagan keessaafuu akka yuutubaroota aditti yuutubaroota ijoollee tiktaakara yuutubaroota qofa osoo hin taane bakka hunda jiran jechuun karaa tiktaakaatiinis ta'e yuutubaanis akkasuma FB'daanis jechuun forex entertainmentii ijoollee jechuudha ijoollee alaa kulli haal ijoollee harargee keessaan qabnu ammaan tana warra silaa agartee dandeettii miidiyaa kanarratti waan karaa koomeediitiin ta'e wantoota nama komalchiisu ta'e wantoota san keessa koomeedii ergaa qabdu waan bareedu dalagan jennee yaannu namoota muraasa keessaa nama qubaalla qaaman ijoollee kaayiroo hirtuu callaafaa ijoollee badoo fa'aa agartee gurbii san achi jala fa'aa dhaqaadha FB isaanii jala yookaan tiktaaka isaanii jala dhaqaati saa yeroo qabdan yoo bashannanuu kofluu barbaadan deemaa koflaa isinii galee yoommoo yeroo hunda qo'imaa kana bakkuma yaa'ii sana jaalatan bakkuma wociimaa jaalatan oromoo yoomuu ibarta warri dartee keessaafuu warroota biyyaa osoo baratiin biyyaa biyya guddaan
kuni hedduu tokko bakka akka dhugaatti fudhatanii dantaa agartee namni wallaba waa xiqqoo takka ittiin yookaan yuutuubee ittiin dalagachuudha ol baasee sirriitti bakka ittiin ebaloo kanatti naggeessa maal jedhu hedduu takka hin cannaqaminaadhaaf dhiisaa adeemaa waan akkanatti harka waliin dhayinaa isin galee sana wanti barbaada arras borus taanaan ani hanga viidiyoo waan akkanaa isaan ol baasuu godin dhiise ol baasuun dhiisnetti viidiyoo isaanii qoradhee dhugaa jirtu san niin dubbadhaan abbaa fedhee sodaan qabu isin galee danda'ama akka manguddoo magaalaa tanaatitti itillee waan as jirruuf waa waliin jirruuf laallee dubbiin isaanii dila kana dhugumaa yoo guddattee kan ol baatu kan taatee ni araarsinaan jechuudha. Araaramuu dinnaan ammoo rakkoo teessan as gubbatti miidiyaa gubbatti nu jeeqina lafa fixadhaa jechuun yaanii bakka akka dhugaatii wal dura teenyeetii ittiin naanii sandinnaan ammoo akka barbaadan deemanii haa fedhannaa haa wal ajjeesanii isin galee isin dhimma isaaniiti jechuun dhimma isaaniiti isin ilaallatu waan hordoftan yoo barbaadan deemaa jirti bakka gartee boqonnaa yeroo teessan yeroo qabdan yeroo hojiirraa hojjetan sa'aatii waan bareedduu fa'aa laalatti sammuu teessan haala fudhachiisaa isin galee akka dhufu hordoftootatti isin himu jiraan. Sanni jechuun barbaada hordoftoota xiyyaa viidiyoo sana ishee godhaa jirti hordoftoota isaanii san biraan gahaa warra hedduu tokko jinqamu jiru jira. Achi koomandii isaanii jala deemanii miidhagaa koomandii isaanii jala laala waan isaan barreessan jalatti namoota yookaan xiqqaate nama kana 500 fi meeqaa kanaa koomandii godha koomandii sana jala namoota yookaan xiqqaate parsaantii bakka 50 namoota isaan kan rakkoo isaanii tan akka waan dhuunfaa fi fudhatanii hedduu takka yaadda'u jira isin galee achi jala fa'aa bo'oo jira namoota akkanatti ta'eeruun maaliif barbaachise osoo waan fedhee ta'e dhimma dhuunfaa namni miti rabbaasuun qabu sanii fi naan viidiyoo tana hanga isaan waan kan dhiisnetti anis viidiyoo isaanii gabbaaseetiin isin gingilcheetiin gartee dhugaa jirtu lafa isinii ka'a isin viidiyoo teenya isin toltee laayik qofa gochuun dagatina hanga viidiyoo biraatti wal deebinu dhagaan tura.